shawaa kaabaa keessatti lola waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti taasifameen namoonni nagaan 12 ta'anii du'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi kanarrattis. Godina Shawaa Kaabaa aanolee hedduu keessatti wal waraansi humnoota nageenya mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu erga eegalee bubbuleeraa jedhan jiraattonni. Wal waraansa waggoota lakkoofsa kanaan yeroo yerootti lubbuun lammiilee nagaa darbaa tureera. Qabeenyi barbadaa'eera. Kanneen qeef qabeenya isaaniirraa buqqifamanis hedduudha jechuun jiraattonni aanaa warra Jaarsoo fi Dagam sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. Obbo Addisuu Waaqumaa jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam ta'uu isaanii himanii wal waraansi tibbana qaamolee lamaan gidduutti deemaa jiru lammiilee nagaa fi horiif qabeenya hedduu barbadeesseera jechuun ibsani. Waan kana dura uummanni naannoo kanaa dhaga'ee hin beekne balaasaa dandamachuu miifaatu sagalee isaatu dandamachuu kan dandeenyetu dhagahamaa jira. Kun immoo torbee tokko dura waraanni bilisummaa Oromoo bifa kana dura hin baramneen isaanis baay'inaanii ol ba'anii gara baddaa Dagam kana ganga magaalaa Dagamee fi warshaa Istisimenti kan jedhamu warshaa Chaayinaa tokko naannoo kana jira. Aga sanatti deemanii waraana mootummaatiin warra kutaa turanii guyyaa sana waraanni mootummaa deebee meeshaa kana dura biyyi dhaga'ee hin beekne argee hin beekne fidanii uummata irratti gaddisanii amma hangara ga'ee naannoo keenyaa rukute Ayyaaroo siin jedhu kana karaa ana Ayyaa Gullalleetiin dhufee naannoo Rimeetti jedhamuu fi Aliidooroo jedhamu kanarraa gadi gaddiifamaa kiiloomeetira 40 olitti waa balleessaa jechuudha. Lubbuun nama nagaa mana keessatti toora fanuu kan badee jira. Kan otoorii tiksanuu achi iddoo jira. Horiin maasarratti bakkuma dheedutti horiilooti jira. Nama nagaa shan mana keessatti ajjeese. Akkasuma horiin illee kan maasaa keessatti otoo dheeduu du'ee loon otoo nafiin fardeen otoo nafiin otoo madheedan bakkuma dheedanitti kaan mataa irraa facaasaa kaan miila irraa darbaa himuufuu nama rakkisaa jechuudha waan meeshaan kun godhaa jiru. Namni kan biraan sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo ta'uu isaanii himanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamamne gaafatan akka himanitti wal waraansi amma jiru yaaddessaadha jedhu. Warra Jaarsoo irratti ibidda deemaa durallee nama bu'aa jirra jechuudha. Har'a jechuun saawwan taate saawwan takittiin hin jirtu baktooftee rasaasni keessatti namnee boqqoolloodha yeroo kanatti kan gahaa jiru gara aanaa warra Jaarsoo gara dudda dheeraa kanarra waajjuu kana dabalatee faajjii jirsaa kanarra dabalatee qorgoggoo kana gara haroo Mikaal kanarra dabalatee yeroo kanatti kan yeroo sassaabbeetiin lafti isaanii lafa ho'aati midhaan mishingaan ga'ee jira saliitni gahaa jira boqqoolloon gahaa jira ittiin xaafiin illee gahaa jira jechuudha sa'aatii kanatti amma yeroo isaan waan gannaa dhamaanitti amma gara manaa sassaabbatanii garuu dubbiin akka ibiddaan gubachaa jira ibiddaan gubachuu isaatu iyyuu rakkoo iyyuu qabu kana gidduutti ijoollee ganna waggaa tokko hin guunne kan ibiddaan gubachaa jiru dhugumattuu isaan waan garaa nama nyaatu jechuudha. Namni kun itti dabaluun lammiileen nagaa akka hin miidhamneef of eeggannoo taasisuu qabu. Qaamoleen wal waraanan jechuun himaniiru. Namni iddoo waraana taanaan yoo rakkoon qabu yoo du'es kun beekatu itti goreera waan ta'eef namni kilaasha baatee deemu tokko nama kilaasha baatee deemu tokkotu wayiin ni ajjeesaa wayiin inni du'a kun beekamaa jechuudha. Garuu har'a yoo aayyoon har'a yeroo akkanatti ibidda kana keessatti gubatanii baay'ee waan garaa nama nyaatu siin jedhani. Gadda jechuudha karaa irratti jechuudha ijoollee manneen barnootaa deemanii naannoo reefa torbaa jirtu ijoolleen kun ijoollee baadiyyaati waraqaa eenyummaan qabanii dabtarri harkatti gubatee ijoollee torba jechuudha. Isa horiin dhume silaa namaa miti rabbiin kun haafara donnee irra horii dhumaa jiru jechuudha. Midhaan boqqoolloon erga ibiddatti qabsiisanii har'a nuyi maal nyaanna gara dudda dheeraa kan jedhu immoo gara faajjii jirsaa kanarratti immoo namni adda hin baafanne waan ta'eef kana dheetu si dubbachuu hin danda'u. Ibidda roobaa jira waan ta'eef jechuudha. Bakkeewwan wal waraansi jiranitti mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagaadhaaf of eeggannoo taasisuu qabu. Akka gidduutti lammiileen nagaa hin miidhamneef jedhanii kan jiraattonni kaasan irratti biiroo bulchiinsaaf nageenyaa kan Oromiyaa, bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa, waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kan Shawaa Kaabaa, bulchiinsa aanaa Dagamii fi bulchiinsa aanaa warra Jaarsoo irraa hoggansa dhimmi kun ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Yeroo itti aanutti kan argannu yoo ta'e qabannee deebina. Haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa tibbana fuula feesbuukii isaa irratti akka maxxanseen garee shororkeessaa hidhattoota shanee jechuudhaan maqaa dhahee irratti bakka adda addaatti tarkaanfii fudhachaa akka jiru ibsee jira. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa Odaa Tarbii dhimma jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoof Dagam kaasan irratti deebii ennaa kennan. Lolli bakka hedduutti gaggeeffamaa jira. Sana giddii uummanni nagaa akka miidhamaa jiranii argamaa jira. Fakkeenyaaf naannoo Gujii fa'aa naannoo Wallaggaa Shawaa Kaabaa fa'aatti meeshaa gurguddaatiin bakka uummanni nagaan jiraatanitti kaasee qabeenya hedduutti barbadaa'eera. Uummannis ammaa fi lakkoofsatti hin beekamu malee uummanni hedduus torbeema kana keessatti akka ajjeefaman quba qabna. Nuti karaa keenyaan amma dandeenye keenya eegumsa uummataaf ni goona. Amma dandeenye keenya haalli waraanaa rakkisaadha. Yeroon jijjiirama deema. Conditioning garuu nuti karaa keenya waan dandeenyu makoona akka uummanni nagaa gidduutti miidhamne. Garuu waan nuun argaa jirru waraana sirnachaa kanarraa uummanni nagaan kun yommuu gidduutti dhaamu itti dhagaamu beekaafa bakka itti uummanni naannoo sanaa waraana bilisummaa Oromoo deggaraa jedhetti amanu beekaa naannoo akkasiifaa irratti xiyyeeffatee uummata adabuu yaala. Jiraattonni godinichaa ammallee wal waraansi kun itti fufee jira jechuudhaan yaaddoo keessa jiraachuu isaaniis himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Gabaasni waa'ee lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiruu fi